lubu kanku yari jaliko faridako ay lubu kanku yari jaliko faridako ay ngamaju si ashama harka fude akamistan ummata qali akasuma hordoftoota fi daawwattoota kiyya kun channel Alia Beauty and Makeup da warroonni channel kiyyaaf haarawaa taatan channel kiyya subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'uu ni dandeessu. Akkasuma milikkita bilbilaa on kaayachuudhaan viidiyoolee haarawaa ani gadi dhiisu argachuu ni dandeessu. Egaa har'a viidiyoo haarawaa qabadhiisanii dhufe turtii yeroo dheeraa booda haalli natti mijaa'uudha buraaf kan ka'e viidiyoo dalaguutti jiru. Egaa har'a viidiyoon qabadhiisanii dhiyaadhe haala meekaappii itti gadi dhiisisiifnuudha fuula keenyarraa. Meekaappii erga dibannee booda wayitammootu itti fayyadamne dhimma keenya itti bayannee geessinee booda akkamitti ofirraa gadi dhiisifna maaliin ofirraa gadi dhiisifna waan jedhu waliin ilaalla. Egaa gara viidiyoocha isin dabarsa. Egaa amma meekaappii ofirraa gadi dhiisisuuf deema. Meekaappii maaliin ofirraa gadi dhiisifna kan jedhu ilaallaa jalqaba. Wanta kutan ta'e jechuun wanta huccuu lallaafaa ta'e wayii qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf akka kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana itti aansuudha. Namni akka filannoo isaatiitti waan ittiin gadi dhiisifatu ni qopheeffata. Fakkeenyaaf ani wantoota ani ittiin gadi dhiisuusu ittiin ofirraa qulqulleessuu isin garsiisa. Tokkoffaa kuni creamdha. Cream makeup removalidha. Tokko kana lammataa immoo isa bishaan kana namni akka fedhii isaatti itti fayyadama. Kan biraa immoo qibaatii kana qibaatii kookoo jechuudha. Coconut qibaat isa jennu isa biyyoo jechuudha. Kan afuraffaa immoo Johnson baby oil jechuudha. Kanneen kana hundaayyuu ni fayyadama. Wanta irra hedduu hin fayyadamne isa kana hedduu hin fayyadamu yeroo takka isa kana ni fayyadama. Ija fa'a ofirraa gadi dhiisisuudhaan gadi dhiisisuufidha jechuudha. Kan biraa yeroo hedduu garuu ka fayyadamu isa kanaa fi isa kana. Egaa kuni lamaan akka ajaa'ibaatti akka gadi nuuf dhiisu nu fayyadani. Akka ajaa'ibaatti qulqulleessanii gogaa keenya osoo hin miidhamin qulqulluu nagaa nuuf godhani jarri lamaan kuni. Lamaan kana ni fayyadamu. Egaa har'a kana lamaan keessaa tokko fayyadamnee meekaappii keenya ni qulqulleessa. Ani amma ittiin qulqulleeffachuudhaaf kan filadhe coconut oilidha. Haala ittiin qulqulleessuun immoo walumaan ilaalla. Kunoo qibaaticha kunoo akkanatti fudhadhee jira. Akkanatti harka lammataatti rakkaadhee namni akka itti mijaa'utti fayyadamuu ni danda'a. Kanarraa fudhataa fuula kiyyatti ni dibadha jechuudha. Akkanatti fuula kiyya guutuutti dibadha. Yoo dibadhu ija kiyya garuu qibaatiin hin tuqu. Maaliif ija keenya keessa seenuudhaan qulqulleessuu nu rakkisuu danda'a waan ta'eef ija keenya waan oil ta'een osoo tuquu baannee hedduu bareeda jedha. Ani akka kiyyaatitti maaliif ofii kiyyaafuu yaalee waan argeef ijaaf qibaatiin hin ta'u. Kanaafuu ija keessan irratti qibaatii hin fayyadaminaadha. Ka ijaaf qophaa'ee fayyadamuudhaan fuula gadi dhiisisa. Wanti biraa immoo wanti ani akka
maanaatitti isinii dhaamu warroonni shamarranii meekaappii erga dibattan booda yoo dhimma keessan irraa fixxan dhimma itti baattanii erga geeffattan booda ija yoo isiniin jedhu garuu nyaara jechuu kiyya miti, nyaara ittiin gadi dhiifasuu ni dandeessanii erga meekaappii keessan dhimma ittiin baattanii geessitan booda hanga fedhe yoo dadhabdan, hanga fedhe yoo ka dadhabdan illee taate adara meekaappii wajjin hin rafinaa. Maaliif wayita meekaappii wajjin rafnu nuti halkan gangalataa warra gamas garagalaa gamana garagalaa bulla meekaappiin kuni boraatii fi fuula keenya wajjin wal riguudhaan gogaa keenya irratti rakkoo guddaa uumaa, rakkoo guddaa fida waan ta'eef adara isiniin jedha osoo ofirraa gadi hin dhiisisiisin, osoo hin qulqulleessin hin rafinaadha. Egaa amma dibee waliin ga'ee jira waan ta'eef gara qulqulleessituutti deema jechuudha xalaguutitti irraa. Haala kanaan akkuma agartanitti haala kanaan akkanatti qulqulleeffatanii kun haala kanaan baya jechuudha. Haala kanaan hunduma isaatu akkanatti qulqulleessinu ofirraa. Adara yoo qulqulleessitan meekaappii saamunaan dhiqattanii saamunaadhaan ofirraa qulqulleessuuf yaalii hin godhinaa. Saamunaan daddafee isinirraa gadi dhiisisiisu keessattuu warri meekaappii ulfaataa dibattan, meekaappii ulfaataa warri dibattan saamunaadhaan ofirraa gadi dhiisisuu hin yaalina. Wantoota akkana ammaan isin agarsiise kanaan wantoota akkanaati wanta filannoo keessan ka ta'een jechuudha ofirraa qulqulleessa. Maaliif saamunaa wayita gadi dhiisifnu daddafee gadi nu hin dhiisu saamunaadhaan. Sababa kana fuula keenya hedduu riguutu dhufa. Hedduu gaafa rignu qulqulleessuuf jecha gogaan keenya ni miidhama jechuudha. Keemikaalonni saamunaa keessatti argaman, keemikaalonni saamunaa keessa jiran gogaa keenya nu jalaa miidhuudhaan miidhaa hin taane irra nu geessuu danda'an jechuudha. Miidhaa akka goggoginaa, akka skin damage waan jedhamu kana nurratti geggeessuu danda'a. Kana fudhadheeti kun bishaan kana fudhadheeti ija kiyya qulqulleessaa jira. Ana akkuma isiniin jedhe qibaatii ijaan hin tuqinaadha. Gogaaf fuulaaf gaariidha. Garuu ija keessanii hin tuqinaa isiniin jedha. Egaa kun akkuma agartan fuula kiyya qulqulleessee jira. Hidhinnaa hafaaga ta'e wayii hidhillee qibaatuma kanaan dibadheetiin kun qibaatuma kanaan akkuma agartan dibadhee dhiifama yoo ijjitii garaagarna ka deemtu taate daawwitii ilaaluutti jira. Kun akkuma agartan lipistikiin akkatti bayu. Lipistikiin sa'a 12 sa'aatii 24 taa'uuf fayyadamtan ta'e lipistik maat jechuudha. Wayita fayyadamtanii gadhiisuun yoo isin rakkisu ta'e vaaziliin illee gadi ni dhiisisa waan biraa dhiisati lipistikii. Akkanuma hidhii keessanii saamunaa waan adda addaatiin riguudhaan hidhii akkasiin jalaa hin miidhamne waan akkanaa fayyadamuudhaan salphatti kun hidhiin amma qulqulloofte kun akkuma agartan kana jechuudha. Egaa kun amma dhiqatuun na hafaa ni dhiqadha jechuudha. Egaa dhiqatuuf deema akkuma jedhe kanaan dhiqadha. Kun saamunaa hoomachaa kan ildiiti. Egaa saamunaa kana wanti filadhee fi saamunaan kun gogaa shifaan yookaan bugurin jedhamu yookaan aknii miidhame isaa fi xiqqoo fuulli kiyyaa akniidhaan waan miidhameef shifaadhaan jechuudha. Jechuun shifaan irratti bayaa
gurraachatee hafaa. Sababa kanaatiin gogaan keenya ni miidhama beekani. Innaa sanii wanna gochuudhaaf sanii ittiin yaaluudhaaf kana fayyadama. Saniin ala seelaa billeeniin fayyadama. Amiiruudhaaf kana fayyadama jechuudha. Dhiqadhee walitti deebina inshaallah. Egaa dhiqadhee deebee jira akkuma argitan kunoo. Amma erga dhiqadhee geessee booda maal godhaa? Tonic kana, tonic agartan kana, tonic the ordinary rai. Tonic kana carqilee fiisin agarsiise ka meekaapittiin qulqulleeffadhe san fayyadameeti fuula kiyya diba jechuudha. Faayidaan tonikii warroota zayita qaban zayita isaanii kontrool godhuu fi akkasuma gogaa isaanii haaromsuu refresh godhuu fayyada. Kiyya kuni garuu akkasii hedduu akkasii miti. Kuni wantoota gurraacha fuula kiyyarra jiran akka gadi dhiisu na fayyada kuni. Akkasuma warroonni as hidhii jala ija jala waan gurraacha qabdan isa kana fayyadamuu ni dandeessanii. Fuula keessaniif yoo fayyadamtan isa kana guyyaatti gisee takka qofa yoo heddummaate gaarii miti. Aduu eegsa kana godhatanii aduutti illee gadi hin ba'uun akkasuma filatamaa miti. Guyyaatti gisee takkitti sanu galgala yoo godhattan hedduu bareeda ta'a. Akkas jedhaa wannichi isaa ajajni isaa akkas jedhaa waan ta'eef jechuudha. Egaa haala kanaan erga dibattan booda haala kanaan harka keessanii fuula keessanii akkanatti qaqqabuudhaan akka goggoguu akka gogaa keessanitti gadi seenu gargaaruu ni dandeessanii. Kana dibattanii xiqqoo daqiiqaa 2 akkas fa'aa turtan booda wanta dibatu barbaadan dibattan jechuudha. Eeganii goggogee booda fakkeenyaaf kiyya goggogee jira. Amma gara waan galgala wayita rafuu dibadhu dibattaa jechuudha. Galgala amma rafuuf deemaa halkaniyyuu viidiyoo kana hojjechuu qaba je'eetii hojjetutti jira malee halkanii. Egaa maal dibachuu deemaa ani asii kaluu kana waan jalqabe wayitu jira. Girisiiniidha. Girisiinii hundi keenyayyuu ni beekna jedhee yaada. Kuni girisiiniidha. Girisiiniin kuni gogaa akka malee goggogurraa kan ka'e akka furufa akka wanno jedhu hin jiru. Yoo akkanatti qubaan keessan ho'eedhaan fa'a akka harcee bibinnaa wayii hin jiru gogaa akkasii fa'a hedduu bareeda. Ani maal godhee waa'ee girisiinii wayita Google irraa laalu girisiiniin kun ani nin fayyadama qaamaaf harkaaf loshinitti naqee fayyadama. Yeroo wayii gidduun inumayyuu dhaabeeti qaamni kiyya harki kiyya faasanu imana ho'isu eegaleeyyuu isa dhaabnan jechuudha. Booddee yoo hubadhee xiinxalu isa waan dhaabeefi irra deebee bitadhee yoo Google godhu kuni qaama goggogaa ta'eef sensitiiv qaama daddafee lolu jechuudha. Isaafi gaarii akka ta'e rifeensa goggogee namarraa ciccitu isalleef gaarii akka ta'e dubbisee argadhee erga sanii itti fayyadamutti jira. Fuulli kiyya hedduu jijjiirama qaba. Akkamitti fayyadamaa mootu galgaluma qofa fayyadamaa yeroodhaaf. Meekaappii jalallee bareeda akka ajaa'ibaatitti waan yaani irraa baradhee kabirallee meekaappii yoo dibattan meekaappii jalalleen akka ajaa'ibaatitti bareeda guyyaa tokko dibadhee argee. Egaa waa xiqqisheesii harka kiyyatti godhadhee hedduu miti. Asii onnoo qaba. Cream moisturizer fayyadamu qaba. Halkan qofaati miti halkanillee guyyaallee fayyadamuu kan danda'udha. Kuni creamni kunillee creama gogaa fi gogaa daddafee gosoota fudhadheeti kana lamaan walitti makee dibadhaa achi bu'u jechuudha. Haala kana dibadhaa.
Ana galgala wayita raftan hojiirra ooltanii dadhabdanii wayita galtan fuula keessa dhiqatuun dirqama dhiqadhaa. Erga dhiqattan booda kan yeroo qabdan maaska adda addaa godhadhaa. Kan yeroo hin qabne garuu kireema galgalaa fayyadamuudhaan fuula keessan akka lallaafina isaa eeggatee lallaafeetiin isinii onnoo jedhu isinii bareeduu godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Hingootaan jechuu fedheeti miti garuu yeroo takka ni hifannaa dadhabee maal jennee dhiqatuyyuu wayita hifannu jira garuu hifatuun hin barbaachisu. Dhiqatuun dirqama. Dhiqattanii kireemuma wayillee ta'u itti dibdanii fuula keessan rafu dirqama jechuudha. Keessattuu yeroo gannaa kana warri biyya qabbanaa keessa jirtan yeroo gannaa kana dirqama. Itti aansuudhaan immoo ija kiyya jalallee ni dibadha. Kireem seeraap ka ija jalaati. Ija jalaan homaa hin qabu garuu goggoginuma ofirraa dhorguu fi tiriit ija kiyyaatiif jechuudha. Wayita dibattan immoo ija keessan adaraa akkana hin dibina. Akkanas hin dibina. Akkana dibuu qabdanii. Yoo akkana goonu gogaan keenya gadi harkifamee ni rarra'a. Ija keenya jalatti gogaa tuulamoo gogaa rarra'a wayii ta'e argatna jechuudha. Kanaafuu wayita dibattan ija keessan jala haala kanaan dibadha. Haala kanaan warroonni ispeeshaalisti gogaallee haala kanaan ajajanii jechuudha. Haala kanaan akka dibannu ajajanii. Haalli kuni gogaan keenya akkuma jirutti akka taa'u nu gargaara, nu fayyada waan ta'eef haala kanatti fayyadamuu yaala. Egaa akkuma agartan kunoo amma waan galgala godhee jira jechuudha. Hidhii kiyyan naafe hidhii kiyya normaal vaaziliinii madibadha galgala wayita raafu. Kunoo kana fakkaata meekaappii kiyya ofirraa gadhiisee dhiqadhee dibadhee amma gara hirribaa deemudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya haalli meekaappiitti gadhiifannuu fi haala kamiin galgalaa fuula keenya kunuunsinee gogaa keenya kunuunsinee akka rafnu kan isin agarsiisaa ture kana fakkaataa. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Asumaan warroonni subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Share, like akkasumas yaada keessan koomentiidhaan ibsachuullee hin irraanfatinaadha. Hiriyoota keessaniitiif share godhuudhaan chaanal kiyya kana akkanaaf guddatu na gargaaruu ni dandeessanii. Kabajaaniif isin gaafadha kana gargaartan jechuudha. Yoo rabbi fedhee yoo wal guddifne waan guddaa irratti dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaaf galatooma waagaa haga ammaa kana daawwattan akkuma isiniin jedhe subscribe milikkita bilbilaa on viidiyoo haarawaa akka argattan jechuudha. Yeroo itti aanu gadhiisu nagaan naaf tura. Lubu, kanku, yari